Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyii. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Qopheessaan S.Namarraati. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Bakka nagaan jiraattan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kanaa namoota lama qabadeen dhiyaadha. Isaanis Dr. Hinsermu Teessoo fi Obbo Jamaaliin yeroo baay'ee argitanitti miidiyaa ONN irratti yaada isaanii waa'ee Oromoo irratti rakkoo Oromoo keessa jiru irratti nu hiruudhaaf Oromoo hin qusanne qabsoo Oromoo keessattis yeroo garaagarii yaada isaanii akka isaan dhiyeessaa turan ni beektanii jechaadha. Har'agaa wanti nuti waliin mari'achuudhaaf dhufne waa'een filmaataa biyya Itoophiyaa keessatti yookiin Oromiyaa keessattis haa ta'u achi darbuusaa yookiin saspendii ta'uusaa hundumti keenya quba qabna rakkoo koronaa vaayirasii irraa kan ka'edha. Garuu mootummaan akkamittiin gara fuulduraatti deemuu danda'a biyya sana eenyuti bulchan jedhu gaaffii guddaadhaa fi yaaddoo guddaa biyyattii keessatti facaasanii jira. Haala kanarraa kan ka'ee Dr. Abiyyi kaleessaa kaasee dhaabolee siyaasaa walitti waamuudhaan yaada garaagaraa irratti wal mari'anna jechuudhaan walitti qabee akka isaan haasofsiisaa turan hundumti keessan koo qabdu jechaadha. Maree kanarratti warreen itti aanaan abbaa alangaa waliigala Itoophiyaa barreeffama dhiyeesse keessatti oopshinii garaagarii lafa kaa'u yookiin immoo filannoo garaagarii lafa kaa'uudhaan gara qabxii afur of keessaa qabu lafa kaa'u gaarummaas lafa kaa'uusaa ilaalleetii jirra. Haa ta'u malee har'a kan itti obboloota koo kanaa jechuun ilaallu waa'ee seera isaatiin hin ta'in pooletikaalii yookiin immoo haala siyaasaatiin yeroo ilaalamu wanti kun garamitti deemaa jira isa jedhu obboloota keenya wajjin yaada ol dhiyeessina. Gara fuulduraatti garuu warra seera beekan isaanii wajjin dhiyeessinee gadi fageenyaan irratti ilaaluu hin dandeenya jechaadha. Maree isaanii sana keessatti wanti dhiyaate tokko keessaa waa'ee paarlaamantii diiguu inni oopshinii tokko labsii hatattamaa waamuun isa tokko seera mootummaa kana wayyeessuu kan jedhu yookiin immoo seera mootummaa isa jiru hiikuu kan jedhu qabxii garaagarii waliin kaa'an jechaadha. Dhaaboleen siyaasaas dhaggeeffatanii booddee gaaffii garaagarii dhiyeessaniiru Profeesar Mararaadhaa fi Jaalala Daawit Ibsaa dabalatee dhaaboleen siyaasaa garaagarii yaada isaan dhiyeessaniidhaa fi deebii kennatee turan. Deebiin sun qubsaadhamoo gaadhamoo maal fakkaata isa jedhus obboloota koo wajjin yaada isaanii wal jijjiirraa jechaadha. Bakka nagaan dhuftanii Obbo Jamaal Dr. Hinsermu bakka nagaan dhuftanii isiniin jedha. Bakka nagaan nu eegde galatoomii nu affeeruu keeti. Baay'ee galatoomii Obbo Solomoon bakka nagaan jiraattan isinis nu affeeruu keetiif illee baay'ee galatoomii ulfaadha. Egaa Obbo Jamaal amma akkuma nama dubbachaa ture filannoon inni dhuftu silaatii achi darbuunsaatii fi achi darbuunsaa waan beekamudha. Labsiin hatattamaas immoo labsamee amma yeroo jiru kanatti mootummaan itti dhaafu kuni leejitimeetiin isaa yookiin immoo itti gaafatamummaa isaa dhuguma biyya bulchaa isa jedhu eenyutu biyya bulchan jedhu gaaffii guddaa ta'e jira. Haala kanarratti Dr. Abiyyi dhaabolee siyaasaa walitti waamee haasofsiisaa ture jechaadha. Dhaabolee waamee sana keessatti qoree waan kana qoratan qoree sadii dhaabanii qoreen sadan kun warra wal hin beekne jedhanii waliin mari'atanii furmaata kan jedhan qabxii afur dhiyeessaniiru. Isarratti egaa wanti ka'aa ture baay'eetu jira. Mee otuu saddeeteelisa kan biraa keessan seenini piroosesii dhumti dhaaba sana orgaanaayizeshinii koree sadii dhaabanii fiduun sun piroosesiin suni feeriidha moo ofuma isaanii dhaabanii orma kan isaanii mari'achiisanii fidanii dhaabolee siyaasatti gadi geessuun suni piroosesiin sun piroosesii wanta dhugaa yookiin immoo piroosesii clear ta'edha moo piroosesii deceptive ta'edha itti yaadamee akkamitti ilaata? Baay'ee galatoomii Obbo Solomoon akkuma beekamu egaa mootummaan Dr. Abiyyi kun qalbii hawaasaa sobanii bira dabruudhaan baay'ee beekamaadha. Akka danda'ameen waan hundumaa sobuu uummatatti fakkeessuu qofa irratti dalagaa. Akkuma amma jette kana koreen kun warra waliin beekne namoota waliin beeknetu gurmaa'ee irratti maratee yaada kana dhiyeessee nuti quban qabnu akkuma jaarmoota bira warra nu wal dorgomuu amma dhaga'uu keenya waan jedhu kana qindeessee kana taanaan mootummaan biyya bulchaan jiru jechaadha akkuma biyyaatittu. Lammaffaa immoo yoo isaan namoota otoo Dr. Abiyyi hin beekne yaada kana kan dhiyeessan ta'e abbaan alangaa achi keessatti hirmaachuun yookaan itti aanaan abbaa alangaa achi keessatti hirmaachuun sirrii miti jechaadha. Maaliif inni caasaa mootummaa keessaa warra silaa seera hiikuu keessa waan jiruuf otoo Dr. Abiyyi quba hin qabne
achi keessa seenaa jechuun baay'ee dhugaa irraa waan fagaate. So amma dubbiin guddoon wanni isaan fakkeessuu barbaadan maali? Qaamni kun nuun hin durgoomne, hin gurmoofne, mootummaadhaan hin gurmoofne, akkuma warra jaarmoota biroo irraa walaba tahee nurraallee walabaa. Kanaafuu nuti quban qabnu isaantu dhimummaan biyyaa cinqee jennaan ofii isaaniitti gurmeessanii yaada kana nu dhiyeessanii fudhadhaa jechuudha dubbiin malee waan dhugaa ta'e miti tokko kana. Lammaffaa immoo yoo haalli akkasii marii barbaachisa ta'e mootummaan jaarmoota siyaasaa kana qunnamee waan akkanaatti jira kunoo sababa kanaan yeroon filannoodha dheereffamee jira kanaafuu marii nu barbaachisaa heerri kenna maal akka jedhu filannoo maal akka goonu jedhee ofii isaatii waamuu otoo danda'u namoonni laali wanni dalagamu tokko there is an authority waan namoota aangawaa itti tahee tokkotu waa dalaga malee namnummaan akkanumaan ol ka'eetu maal lafaa jaarmoota oppositionii yaamuu hin danda'u jechaadha. Mootummaatu waan kana qindeessaa jira. Akka mootummaan qindeessaa jiru immoo maalirraa beektaa Dr. Abiyyi mataa isaatti walga'iisan gaggeessaa ture. So authoritiin achi keessatti waan kana gaggeessaa jiru Abiyyi ta'uun ifaadha. Namni yaada dhiyeessee sammootu gama mootummaatirraa ta'uun baay'ee ifaadha. Sobuudhaaf qofa fakkeessuudhaaf qofa waan kana godhanii piroosesiin silaa ittiin adeemuun malee paarlaamaa wajjin maratee waan paarlaamaan murteessu piraayim ministerichi immoo waa'ee jaarmoota siyaasaatiin wajjin marii gochuutu irra ture malee akka amma fakkeessan kana uummatumatti fakkeessuudhaaf waan godhame konteentii isaayyuu boodamootu deemnee keessa geessennee yoo ilaallu akka fakkeessaaf godhamee gaafii ka'ee fi deebii geeffamu hundarraa hubachuun ni danda'ama. Fakkeessaadha wanni deemaa jiru siis tiyaatira. Dr. Hinsermu akkamitti ilaaltamee fakkeenyaaf ammatu filmaata kana akkamittiin yookiin gara fuulduraatti deemna jedhamee utuu yaadama ta'eefi Dr. Abiyyi mootummaa biyya sanaa miti jechaadha. Isin booddee Oogustii dhuftu kaase keessaa Seeptembarii kaase. Mootummaan sun biyyi sun mootummaa hin qabdu jechaadha. Biyya mootummaa hin qabne sana silaati dhaabolee siyaasaa bilchiginnata dabalatu dhaabolee siyaasaa warra kaanis dabalateetu sila akkamittiin amma mootummaa dhaabnutti waliin deemna isa jedhu mari'ataarra malee yoo dhaaba tokkoof illee aangoo kennanii jabarsuusa ta'uu waanuma fedhe yoo ta'u seeraan ilaalamanii isaan garuu akka Dr. Haasawutti Dr. Abiyyi ofiisaa pirezidantii godhee yaada kana dhiyeessaa jirutti ammayyuu mootummaadhaan gaafasiis anumatu itti fufaa isin immoo akkasin na duukaa deemtan waan jedhu fakkaata akkamitti ilaallamee. Biyya sana keessatti yoo qalbiidhaan ilaallate yeroo baay'ee waan mootummaan dabarsu achii gadi dhufa malee asii ol bahee yookaan horizontaalii uummata mariisisee marii uummataatiin fedhii uummatarraa ka'ee solutionii fiduu irratti hin hundaa'u jechuudha. Yeruma hundaa top down approachiraan achumaa gadi fidaniiti kana godhaa jiru. Fakkeenyaaf maal fakkaata sitti fakkaatee bara dargiitu yeroo hamaa tokko keessa dhaabadhu siin jedhe dhaabachiisaa otoon ittiin dhukaasiinii jedhaniitu siraa seerri jira ture argite. Ergatti qabee dha'iqqaaw godhe qawwee ajjeesee booda quum jedha deebisee immoo argite. Erga ajjeese silaa otoon ajjeesiin dhaabadhu jechuun isaa malee erga ajjeesee booda dhaabadhu jechuun waan dhumeeru irratti maqaa fuudhuudhaaf malee waa tokko hin jiru jechuudha. So mootummaa sana keessatti awaajiin labsiin yeroo adda addaa ba'u karoorri yeroo adda addaa ba'u poolisiin biyya sana keessatti yeroo adda addaa ba'u yeroo hunda uummata mariisisee beektota mariisisee dhaabbilee adda addaa mariisisee maal wayyaarraa ka'uu dadhabaniifi kana sii wayyaa sababiin kana waan jiruufi kana fudhadhu jedhaniitu waan isaaniif ta'u sii dhiyeessu jechuudha. Kuni already karaa dhumti isaanii itti dhiyeessanu sirrii miti dimokiraatikaal miti lammaffaa immoo participatory miti sadaffaa immoo ifa miti waan ifa hin taane tokko irratti dhaqxee koottu siin jedhanii kana goone jedhanii isaan irratti ta'anii beektota isaanii karaa isaaniif ta'uu irratti yaada kaawwatanii kiyoosii kaanii dhufu ati uma sana dhaqxee walii isaan beektu opiniinii kennuurraa kan hafe teessee riisarchii gootee irratti analaayiz gootee beektota adda addaarraa yaada daayiversifaayi ta'e fuutee kana nuu wayyaa jettu tokko solutionii tokko fiduu hin dandeessu jechuudha. Karaa biraa maaltu jira sitti fakkaate isaanumti mataan isaaniiyyuu kanatu isaan baasa sitti fakkaata malee kuni akka isaan baasuyyuu karaan isaa hin beekamne jechuudha. Because
wanni keessatti muumenti social saayinsii keessatti kanan na baasa jettee akka formulaatti kaa'uu hin dandeessu. Because kanaan dura waan si baaseeru kaleessa taanaan inni har'a si baasu immoo waan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Jarri kun isaan haa baasu isaan haa kuffisuu hin beekani garuu achi as dhufanii yeroo baay'ee kana fudhadhaa jedhanii humnaan nama gidirsanii humnaan namarratti impoozii godhu inni 99.9% yeroo hundaa failure hin kufan. Yeroo hundaa moo'ee hin beeku yaadni akkasii kun jechuudha. Yaada akkasiitii warri beekaman diktaataroota. Basically namni clear ta'e namni yaada sii gadi fidee impose godhu kana fudhadhu kana yoo ta'u baatte Itoophiyaa diigamti kana yoo ta'u baatte Itoophiyaa jibbi ta'e kana yoo godhachuu baatte kana jedhanii akka ilaalcha isaaniitti fidanii biyya sana diigaa jiru jechuudha. Kun sirrii miti. Yaada kufaatiidha yaada kufaa. Obbo Jamaal anaan ammayyuu kan na dhibu paarlaamantiin akka seera isaaniitti amma dheengadda isaaniitu dhiyeessanitti paarlaamaan jiru aangoo mootummaa sanaa extend gochuu hin danda'u. Kan isaan gochuu danda'anii mootummaan adii tokko biyyisii paarlaamaa diiguudhaaf fakkeenyaaf yoo yeroo termii isaanii keessatti yoo ta'e qofaadha elekshinii yoo waliigalteen yoo dhibee termii isaanii keessatti elekshiniin akka ta'u barbaadeedha malee extend gochuudhaaf paarlaamaa diiguu hin danda'u. Amma garuu gara sanatti waan adeemaa jiru fakkaata. Paarlaamaanis immoo aangoo Dr. Abiy waan extend gochuuf isa sana seera fakkeessuudhaaf interpretation isaan jedhanii seera sana hiikuu jedhanii isaan adeemanii gara sanatti waan adeemaa jiran fakkaata. Ofii isaaniifis September dhuftu kaasee aangoo akka hin qabne akkuma dhaaba siyaasaa kan biraati jechaadha. Silaatii dhaaboleen siyaasaa waliin taa'aniitu waan kana maal goonu akkamittiin deemsifnu jedhanii walii galu malee akka mootummaatti of present gochaa dhaabolee siyaasaa haasofsiisuun akkamitti ilaaltame sun? Beeki Dr. Abiy aangotti dhufee as wanni baay'ee wanni argaa jirru seeratti buluun heeratti buluun akka hin jirre siruma. Akkuma gaafa duraa gaafa aangoo qabatu jedhee haati xiyyaa raajina agartee turtee mootii taataa nugusa taatanaan jettee turtee anamma nugusa Itoophiyaa torbaffaadhaa waan jedhu kana abjuu akka qabaataa ture. Amma seerrillee heerrillee Abiyyi akka ta'e Dr. Abiyyi mataa isaa akka ta'e ragaalee baay'ee lakkaa'uu dandeenya haasaa isaatirraa jalqabe. Tokkoffaa koomishina eenyummaadhaa fi daangaa kan jedhu tokko yeroo tokko ijaaree ture. Itti gaafatamummaan qaama sanii kan inni ijaare jedhe sun Dr. Abiyyiif. Paarlaamaa miti not House of Federation not for the Parliament. Isaaf itti gaafatamu nam tokkichaaf. Not even for the cabinet. Laal. Mootummaa san keessa iyyuu warra kaabineet sanii mootummaadhaaf government institutioniif hin gaafatamu nam tokkichaaf itti gaafatama. Itti dabalee koomishina biraan mootuyyuu waa'ee araaraatii fi nagaa kan jedhu tokkos dhaabee ture. Namoota ofii barbaade walitti qabaa koomishina dhaabee jira jechaadha. Isa sanis itti gaafatamaniif Dr. Abiyyiif. Yeroo tokkos dhimmi Finfinnee ka'ee wal dhabbii yeroo deddeemaa turte sanitti koree wayii kanam shanii of keessaa qabdu dhaabe jedhee isaan sunis itti gaafatamummaan Dr. Abiyyiif. So seerris murteessaanis kan itti iyyamatamus kan itti gabaafamus Dr. Abiyyi malee qaamni biraa tokkichuu hin jiru hojii isaa kana keessatti olaal. Kan biroo haasawa isaa keessaa yeroo baay'ee irra deddeebi'u inni jedhu Itoophiyaa keessatti heerri barbaachisaa iyyuu miti bifa jedhuun yeroo inni dubbatu agartechaadha. Maal jechuudha? Itoophiyaan heera malee waggaa kumaa ol jiraatteerta waggaa kumaa tomaaf jiraatte kanaafuu heera wanni jettanii irraa dubbattan kun barbaachisaa iyyuu miti jireenya Itoophiyaatiif jedhanii dubbatu dhageessa. Isa kana qofa miti waa'ee filannoo yeroo kaasan yeroo waan filannoo ta'u biyyoonni hedduun jiru waggaa 30-40 otoo hin filatiin kan jiraatanii Itoophiyaanis amma duras perfect filannoo akkasii qabaattee hin beektu. Kanaafuu wanni isin irraa haasoftan waa'ee filannootii fi waa'ee heeraaf seeraa isin jettan kun hundumtuu irrelevant jireenya Itoophiyaatiif barbaachisaa miti murteessaa miti kan jedhu baay'ee irra deddeebi'ee dubbata. Wanni kun immoo akka hojiitti hin hiikamne heerris akka hojiitti hin hiikamnee fi akka filannootis hin godhamne waan inni godhaa ture jira jechaadha. Mootummaan kun akka umrii dheeratu tokkoffaa naannoo keessatti komaandi poost akkuma jiru kanaan labsee hawaasa cinquu uummata cinquu naannolee adda addaa immoo walitti buusuu hawaasa walitti buusuu Oromoo keessattuu Oromoo mataan isaa akka inni waliin galle akka inni gargar qoodamu akka jeequmsi uumamu mootummaan kun intentionally itti yaadee akka godhaa ture hin beeksisa. Maaliif san godhaa? Naannoo adda addaa keessatti yoo jeequmsi qabamu taate nageenyi hin jiru filannoo gaggeessuu hin dandeenyu yeroo filannoo yoo dheeressine malee yaada jedhu kana fiduu waan barbaadaniif san akka inni godhaa ture ni beekna jechaadha.
amantiidhaan naannoo adda addaatitti manneen amantii akka gubatan akka namni sababa kanaa waliin bu'u magaalaaleen Oromiyaa kunneen hundumtuu agartee akka naannoo ibiddaa ta'an mootummaan itti yaada akka godhaa turee fi kan ammoo gooliin isaa indi gool waa lamaaf qofa akka ta'e tokko isinii gadhaamsee jira kunoo humnoota biraattu jeequmsa kana uumaa ture nuti immoo dandeettii gahaa waan qabnuuf nageenya buufnee jirra kanu caalaa nageenya buusuu danda'u hin jiru filannoodhaaf yoo filannoon dhuftaate nutu qaadhimamaa sirriitii kan jedhu fuduu barbaada. Lammaffaan mootu yoo jeequmsa san itti hammeesseetumaan akka filannoon hin goone umrii dheereffatee tooftaa lama fayyadama jechaadha. Yoo filannoon ta'es nutu nagaa buusee nutu agartee biyya kana tasgabbeessee kanaaf aangoon nuun malti jechuu yoo mootu iyyuu humnoonni biraa itti jabaatanii humna godhatanii kan deeman ta'e shakkii filannoo hin dandeenye kun yoo ta'e immoo umrii dheereffachuu waan barbaaduuf jeequmsa uumaa ture jechaadha. So wanni amma ta'e kunis karoora mootummaa kanaa walitti hidhamaadha. Mootummichi akka filannoon dabru barbaada ture. Otoo dubbiin baay'ee hammaatee hin deemin durumayyuu boordiin filannoodha yeroo silaa ta'u bira dabarsee Oogasti keessa yookaan hagayya keessa kaa'ee ture. Durumayyuu otoo koronaa vaayirasiin hin jirre jechaadha. Yeroo silaa filannoon Meey keessatti ture ji'a dhufu kana keessa ture jechaadha. Ji'a kanarraa dabarsee duraanuu achi siqsee ture. Lammaffaan mootuyyuu akkuma koronaa vaayirasiin dhimmi kun dhaga'ameen daddafneetiniin agartee yeroo muddamaa labsinee filannoos immoo indefinitely haguma yeroon itti beekamu yeroo kanatti ta'a kan jedhu sun akka hin beekamnetti umurii achi dheeressan jechaadha. Kun boordiin filannootis meeshaa Dr. Abiyyi ta'uu qajeela nama agarsiisa jechaadha. Inni bilbileetumaan itti himuu qofa isaan ammootuyyuu umurii dheeressine filannoo yeroo haganaa jechuudha. Inni mootu seeratti buluu waan hin barbaanneef seera wanni jedhu kunuyyuu heera wanni jedhu kunuyyuu isa biratti baay'ee tuffatamaa waan ta'eef hanguma fedhayyuu umrii yoo dheeresse ufumaa namatti himuu malee namoonni biraa irraa maratanii wajjin murteessina waan jedhu kana mataa isaa keessa hin jiru. Namoonni biraa yoo ka seeraan deeman ta'e akka isa qaban waan danda'u beekaniif jechaadha. So gama paarlaamaatii fi umrii mootummaatitti yoo deebine heerri mootummaa Itoophiyaadha waggaa 5 mootummaan filamuu qaba jedha. Adeemsa mootummaa Dr. Abiyyi kana yoo kalaallu taate gaafa duraa mootummaan silaa filamee paartiin filamee aangoo irra jira jedhame dhugaa ta'eyyuu soba ta'ee EPRDF ture. EPRDFin sun immoo filamee ji'a 6 keessatti fincila ummataatiin kufee ummanni sin barbaandu jedhee ofirraa kaase jechuudha. Dogoggora tooftaa fi tarsiimoo irraa kan kahe keessattuyyuu aktivistoonni Oromoo jaarmaa kittillayyoo TPLF ijaaratte amma yoo isaan aangoo qabatan ce'umsaaf nuu tolu waan jedhu kana dogoggora sanirraa kan ka'e Abiyyi gara aangootti dhufe. Durumayyuu mootummaan kun mootummaa seeraan filamee miti jechaadha. Mootummaan silaa filame jedhamu sun kufeera. Warraaqsa ummataatiin kufeera. Abiyyi faati mootummaa seeraan filamanuu hin turre jalqabumarraayyuu. Tokko. Lammaffaa paartiin sunuu filame haa jennuuti teoreetikaalii akkuma isaan jedhanu mee dhugaadha haa jennuu fi EPRDFin sunuu filame inni jedhama sunis diigameera. Mootummaan sun hin jiru jechaadha. Paarlaamaan kunis paartii san bakka hin bu'u because the party is not there. Durumayyuu akka biyya seeraatiin yoo ilaalte EPRDF ture kan aangoo qabu EPRDF immoo diigameera hin jiru. Sadaffaa mootummaa kana yoo ilaalte biltigaan immoo paartii hin jirre. Yeroo sanitti yoo ilaalte paartii hin jirre booda ammootuyyuu dhiibbaa mootummaa kanaatiin yookaan Abiyyi irraa kan ka'e paartiin kun hin jira jedhamee baatii tokko keessatti isumatu mootuyyuu mootummaa ta'ee of hin jedhe. Paartiin filamin paartii hin jirretu mootummaadhaaf hin jedhe seeran guutu jecha. Kan biraa immoo innummaan biltiginnaa jedhamee galmaa'ee jedhamu kunuyyuu dura taa'an isaa eenyu akka ta'e itti aanan isaa eenyu ta'e gaggeessitoonni soosikorii jiddu galeessaa eenyu akka ta'e tokkoyyuu hin filan. Dura taa'an isaa eenyu akka ta'e hin beekamu itti aanan akka ta'e barreessaa eenyu akka ta'e kaabineen isaa eenyu akka ta'e hin beekamu. Paartii hin jirre kan hooggansi isaatu hin beekamnetu amma mootummaadhaaf hin jedhee isuma sanuyyuu paarlaamaan silaa hin jirretu umrii dheereffanna jedhaa jira jechaadha. Kun kaaraakterii mootummaa Abiyyi keessaa waa'ee gara seeraatiin yoo laallu walumaa galatti heeraa fi seerri biyya san keessatti akka hin jiraanne akka murtii nam tokko qofaan biyyattiin bultu Abiyyi qofti akka nuti isaatti akka bulchu wanti taasisaa jiru isaa. Kanaaf paarlaamichi tokkoffaa aangoo ittiin qabu yeroo filannoo isaa dheeressuudhaaf wanni paarlaamaan itti aangoo qabu maalinni yoo jeequmsi dhalatee otoo tarmii isaa san keessatti yoo rakkoon dhufe rakkoo san keessa baasuudhaaf early election yookaan immoo dura bu'aniitiin filannoo otoo tarmiin isaan dhumin godhuudhaaf paarlaamaan ofii isaatii uf diigee paarlaamaan filannoon biroo akka gaggeeffamu gochuu ni danda'a. Umrii dheeressee garuu tarmii isaatiin alatti filannoo biraatiif ofis qaadhimuu hin danda'u. Dr. Abiyyi akka biltiginnaatti akka nama tokkootittis akka biltiginnaatittis akkuma jaarmoota biraa dorgomuuf dhiyaachuu malee aangoo biraa watakka iyyuu hin qaban jecha. Paarlaamaan warri miseensa paarlaamaa immoo guyyaan dhumirraa calqabee they are not parliament member mootummaa qaama mootummaatis miti akkuma nama dhuunfaadha akkuma lammiidhaan biraa lammii biroo namoota dhuunfaan karaa irra deemu ta'u jechaadha. Abiyyillee akkasuma. Abiyyi in fact prime ministerri kan filu paarlaamaa waan ta'eef umriin paarlaamaa dhumnaan umriin prime ministeraallee walumaan dhuma. So mootummaan Abiyyi kun
jireenya paarlaamaa sanitti wajjii irraa waan ta'eef paarlaamaa eegumriin isaa dhume jireenyi mootummaa biyyis awutomaatikaalii waliin dhuma biyyattiin biyya mootummaa hin qabne taate jechaadha. Inni duruyyuu mootummaa iyyuu hin qabdu seeraan ala jira garuu isuma seeraan ala jiru kanayyuu qabaachuu dhabuuf deemte jechaadha caalatti. Kana wanni dhufuuf deemaa akka mul'atutti. Tole galatoomii Obbo Jamaal. Dooktar Hinsermu. Haasaama isaanii keessatti immoo waa'een bulchiinsa naannoo immoo hin kaane jirumayyuu. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa bifa sanaan deemaa filmaatiin darbe jennaan jedhamnee haasofnu. Mareen amma ta'eyyuu jiru sobosa ta'uu dogoggorasa ta'uu fakkeessuusa ta'uu jennu. Mootummaa naannoo Oromiyaa eenyutu bulche inni jedhu mataansaa gaaffiin sun haasaan sun jiruma hin kaane. Mootummaan naannoo eenyutu bulche amma isa booddee. Kan federaalaa iyyuu abiyyuu faayyuu paarlaamantiin bakka barbaade iyyuu godhu paarlaamantiin kan naannoo bulchuu kan Oromiyaa bulchuu yookiin immoo sabaaf sablammii kan biraa iddoo garaagaraa Tigraay isa iddoo biraas akkamitti ilaalama jettee yaadda? Ani akkanatti fakkaatutti jarri they are clear waan hojjetan beeku nama keenyadhaan confused ta'e. Baruma mallasaa faatii ilaalu waa'ee bulchiinsa Oromiyaa kana. Bulchiinsa Oromiyaa jedhu kun bulchiinsa naannoo Oromiyaa jedhamee mootummaa Oromiyaa yookaan state of Oromiyaa jedhamee addatti bahee kan taa'eeru hin jiru jechuudha. Qabeenyaan aangoodhaan separate godhanii bulchiinsa separationii kaanii kuni aangoo federaalaati kuni aangoo immoo local governmentiiti jedhanii wanni taa'eeru hin jiru jechuudha. Namni keenya maqaadhuma federaalaa kan jedhu maqaa qofaatu jira malee lafarra structuring federaalaa lafarra hin jiru jechuudha. Eenyutu bulchaa yookaan mootummaan sunii mootummaa federaalaati moo mootummaa totaalitaariyaaniidhaa inni jedhu suni already beekamaadha. Jarri federaala maqaa jala dhokatanii malee practically jarri sun totalitarian governmentiidha. Mootummaa tokkodha kan ajaju gubbaarraa kaasee amma gararraatti warri gadiis immoo achi inni gubbaa gaafa wanni jedhe isaanis fuudhanii aangoo sanarraan jalatti hojjechuun sun yeroo dheeraa beekamaadha. Inni hojjetama. Kan mootummaan keessumaa har'a mootummaan naannoo mootummaan sibiilii diigame mootummaa bulchiinsa miilitarii jara jirra. Kun beekamaadha. Namichis gaafa jaalatu yuunifoormii miilitarii koloneesummaa isaa sana ofitti deebisa. Gaafa jibbummoo jaakkeettiidhaan deema. Gaafa jibbummoo uffata sibiilii uffatee deema jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa? Haala federaalaa fi totalitaarizim jala jiru, federaalizimii fi totalitaarizimii jala kan jiru suni unitary governmentii sana kan jiru sana garaagarummaa sana isaan yeroo dheeraaf nu gowwoomsanii nu sobanii achi jala dhokatanii ni deeman ammallee isaan successfully ta'aa jiru jechuudha. Namni keenya mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Oromiyaa jedha malee afaaniin kan shimallisiin shooma eenyudha. Isuma miti maal. Silaa otoo ta'ee shimallisiin filachuun irra jiru uummata Oromooti ture. Shumataan achi ta'uun irra ture. Shumataan Lammaa Magarsaan achirraa kaasee eenyudha. Isa moo isa miti. So dubbiin kanadha. Dubbiin jiru isuma dur kiflaagar jedhanii yookaan xaqlaa gizaat jedhanii qobaatti bulchan sana isa xinnoo bal'isaniitu xaqlaa gizii sana fuudhanii kutaa Oromiyaa qofaatti baasanii isuma bulchiisan malee wanni sun hin jiru unitariidha. Totalitaarizimii jira, federaaliin hin jiru, aangoo waliif hin qoonne, aangoon hundinuu qabeenyi lafaa, qabeenyi biyyaa hundinuu mootummaa waliigalaa harka jira. Gibirrillee hundinuu hangalu akkasii. Silaa otoo federaala ta'e property tax, sales tax, income tax kana fudhanna jedhanii isteetonnii fi mootummaan federaalaa income taxii fudhatee biyya Ameerikaa kana keessatti mootummaan magaalaa immoo hamma ta'e persentiidhaan sales taxii fi property taxii irraan fudhatanii isteetiin immoo sales taxii fi waan adda addaarraa fudhatee akkasittiin biyyi aangoo waliif qoodee jira ture jechuudha. Amma biyya keenya keessatti
gibira lafaa fuudhanii investimentii gurguddaa koo kennanii gibirri hangalu mootummaa fida. Inni lookaalitii qotullee akka jirutti kennee mootummaan humti Oromiyaa inni jedhan sunuu hundumaa gibira sassaabee geessee taa'ee immoo bajetii eeggatee waggaatti kadhatee mootummaa irraa argata jechuudha. Aangoon sun akka jirutti waa hundi riisoorsiin biyya sana, ikoonomiin biyya sana, waraanni biyya sana, humni biyya sana, miidiyaan biyya sana akka jirutti mootummaa abbaa irree amma Abiyyi jala jira jechuudha. Kanarratti Abiyyitu tajaja ka humna qabus isadha. Fedhu paarlaamaa diige, fedhu paarlaamaa sana itti fufaa jedhee akkuma kanaan dura warra yakka hojjete wajjiniin hojjetu sana akkasumatti itti fufee deemu isatu humna qaba. Humni isaan harka jira. Namni keenyi kuni waan nuti sirriimoo sirrii miti jennu otoo hin ta'in namni humna qabu hundinuu keessumaa humna gaafa jennu poolisiin paawar jechuu koota. Coercive power warri qaban kuni hundi isaanii waan isaan godhan sirriidha. Maaliif sirriidha jettaa isaantu akka isaaniif ta'etti barreeffata. Nama warra kaaniin immoo kana jaalattes jibbites fudhadhodhaniitu humnaan irratti infoos godhu jechuudha. Amma gaa maaltu dhufa sitti fakkaate lakki kana hin fudhannu kuni nuun ta'u kanaan duras akkas nu gooteetta nama keenya fixxeetta kanaan duras qabeenya keenya fixxeetta kana hin dinna jedhee namni hin dida jechuudha. Hin fincila jechuudha. Fincilli suni ka'uutu irra jira. Uummanni Oromoo diduutu irra jira. Silaa otoo ta'e. Malee namichi waan inni ofiisaa barbaadu nurratti infoos godha. Yeroo hundaa humna isaaniitu murteessa jechuudha. Aangoon, manni murtii, manni sekiriitii, manni raayyaan ittisa biyyaa qabeenyi baay'een isaa isaan harka waan jiruuf isaan tokko barbaadetti itti godha jechuudha. Kanadha dubbiin jiru. Galatoomii Dr. Hinsermu. Obbo Jamaal amma Dr. Hinsermu waa'ee finciluu uummata finciluu dhaaboleen siyaasaas aktivistoota iddoo hundumaa kaasaniiru. Fincila garuu kaasuu dura jarri kuni state of emergency labsanii jiran. Duratti qophaa'aniitu jiru jechaadha wanta itti dhufaa jiru. Step by step dhaaboleen siyaasaa gaafa isaan state of emergency labsanis achi turanii mariichisaa turan jechaadha. Ammas taanaan isuma sana jiru. Waa'een mootummaa naannoo yeroo mariin kun ta'u ka'uun qabu akka eenyutu bulcha Oromiyaa ma fakkeenyaaf jennu mee warra kaan iyyuu dhiisi Oromiyaa eenyutu bulcha isa booddee moo mootummaa federaalaatu dhufee Oromiyaas bulcha sagararraas bulcha paarlaamantiin mootummaa naannoo paarlaamaa jedhanii yaadu miti warri mootummaa naannoo keessaa Oromiyaa suni isaan hubattanamuun hiikamuu qabanii moo akkamitti ta'u aduun seera isaa akkamitti akka hiikamu beeku wanta koo qabu jiraate. Baay'ee galatoo. I think mootummaa waliigalatti haalaa fi amalli mootummaa Itoophiyaa amma jiru mootummaadha jechuu yoo ka danda'amu taate beektaa amma mootummaadha jechuun akka malee rakkisaa ta'eera akkuma duratti jee kan islaa mootummaadha jedhamee filame paartiin sunis diigameera inni amma jiru mootuyyuu heeraanuyyuu seeraanuyyuu abbaa isa gaggeessuu isaa filatuun agarre so Dr. Abiyyi faati nuti mootummaadha ofiin jedhanii ufumaaf labsan malee paartiin isaanii amma injira jedhamu bilxiginnaa jedhamu kun uummata birattis dorgomee filatamee gaggeessaan isaatu eenyu akka ta'e addaan beekamee waan jiru miti. So inni amma jiru kun mootummaadha jechuun nama rakkisa. Uummanni biyya keenya uummata nagaa waan ta'e waanuma uummanni nagaa barbaaduuf qofa mootummaatu jira jedhamee amma jalatti bulamaa jira malee kun amma mootummaa miti seeratti ija seeraatti iyyuu kana lutaate riili tokko kana. Lammaffaan mootummoota naannoo kana akkuma ati yaadattu dura taa'ota isaanii kan hundumayyuu vice president yookaan immoo itti aanaa president jedhee mootummoota naannoo torbamoo 8 Dr. Abiyyi Mutumuuti. Waajjira isaa fidaa waajjira isaatitti leenjisee ka'ee warra akka Shimallis warra akka namicha naannoo mootummaa Somaalee warra akka Beniishaangul warra akka mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas immoo warra kibbaa ummatoota kibbaa jedhamu kanneen kana hundumayyuu Dr. Abiyyitu waajjira ofii keessaa Prime Minister's Office jedhamee baatii 3-4 achi tursiisee ka'ee waan ofii barbaadu hoomworkitti kennee deemaa jedhee ofirra gaggeessa jecha. Namoonni sunniin hedduun isaanii miseensa paarlaamaa naannoo saniinitti iyyuu miti. Isumaan akkuma kun duratti Dr. Teessoon amma duratti jedhan namuma yaada isaa xaqlaa gizaati jedhamee ergu gizaa jechumaaf bulchi humnaan irra taa'ii akka barbaadde godhi jechumaaf namoota ergamu malee bifa mootummaatiin namoota filamaniitti iyyuu miti. Paarlaamaa sana caffee naannoo sanii keessa iyyuu hin jiran. Kan Oromiyaa san rakkoon isaa akkuma mootummaa federaalaatiin wal fakkaata maaliif filannoo naannootii fi kan federaalaallee kan bulchu
managing part wanni isa gaggeessu boordii filannoo biyyaalessaa san. Boordiin biyyaalessaa kan naannootis isatu qindeessaa kan mootummaa naannoo federaalaa isa qindeessaa umriin isaanii illee immoo I think kan naannootii fi kan magaalaalee kan xixiqqoodha. I think baatii ji'a lama waggaa lama kan intervaalii qabu na fakkaata. Intervaalii san keessatti garuu murteessaan boordii filannooti jechaadha. Amma wanni sadarkaa federaalaatti ta'u naannoo mootummoota naannoo irrallee ni gaama. Naannoo Tigraay fakkeenyaaf dhiyeenya kana hundi isin jetti maali nuti yeroo filannoodhaan hin dabarsinuu filannoo gaggeeffuu barbaannaa kan jedhu. Garuu isaan ammoo filannoo san gaggeeffachuudhaaf boordiin filannoo biyyaalessaa yeroo isatu murteessa waan ta'eef boordiin filannoo sun waan isaan jedhan kana hin fudhatamu fudhatuun ganaa waan kontroversii fiduu yookaan immoo wal falmii fiduu danda'u keessaa tokko jecha. Naannoo Oromiyaatis sanuma jecha. Naannoo Oromiyaa shamallisan naannoo keenyatti filannoo gaggeeffanna jedhee murteessuu hin danda'u. Maaliif inni ergamaa biyya waan ta'eef nama dandeettii san qabu miti. Humna ittiin qabu jechuu kiyya. Wannaadhaan seeraan hin danda'amu hin danda'u. So ammatti wanni dhufaa jiru mootummaan naannoo federaalaas hin jiru, mootummaan naannoos hin jiru. Mootummoonni hundumtuu iyyuu kan bulchitoota naannoo sagalanii hundumtuu iyyuu hin jiran. Biyyattiin naannootti sadarkaa federaalaatti mootummaa hin qabdu jechaadha. Paartiidhaan filaman hundumtuu fakkeenyaaf OPDO fudhatte naannoo Oromiyaa kan bulchu OPDO. OPDO'n diigameera. Ammumayyuu not even in the future beek. Akkuma EPRDF sadarkaa federaalaatti diigame san OPDO'n akka jaarmaatiitti hin jirtu paarlaamaa caffee Oromiyaa keessa warri jiran mootu warra OPDO keessaa dhufe OPDO'n duruu diigamtee inni amma jiru hunduyyuu seeraan guutu. Inni boodaas akkasuma. Amma wanni baay'ee rakkoo ta'e maal si fakkaate? Dr. Abiyyi Faati seera cabsanii waggaa lama guutuu umrii dheereffatanii turuu danda'aniiru. Jaarmoonni siyaasaadha warri silaa agartee waliin dorgomtoota mootummaan amma jiru kun seeraan ala seera hin guutu jedhanii isaa falmaa jiran waan hin agarreef hegereefillee akkuma amma dura waggaa lamaan kana guutuu seera malee bulchaa jirru kana yoo itti fufne namni nu falmu hin jiru, namni nu mormu hin jiru. Jaarmoonni siyaasaa EPRDF diigameera. Mootummaan EPRDF hin jiru isin ammoo tuyyuu hin filamne jedhanii dubbataa hin jiran. Namni kana jedhu tokkichu hin jiru gammaa agartanii irratti. Hawaasa keessaallee dubbiin kun ka'ee dubbatamaa hin jiru. So waggaa lama guutuu erga sobaan bulchine we can govern more waggaa shaniifuu itti siqnee bulchuu hin dandeenya. Kan naannootis anumatu muudaa. Kan naannaa kan federaalaatis paarlaamuma kiyya kanaaf umrii dheerasa ka jedhu kanatu deemaa jira malee wanni seera qabeessa tahee dhufuu hin deemu naannoon Oromiyaas mootummaa malee jirti. Durumayyuu akkasuma jechaadha akka paartiitti yoo laalle federaalaa sanumaa I think it's just waanuma jirratti agartee mataaf dhukkubsaa jirrayyuu namichi kana arga waan ta'eef tuffiin isaallee kanuma anaa seera malee akka malee deemu namni callisee nalaalaa jira I can do anything waanuma barbaade hunda godhuu danda'a kan jedhuun Dr. Abiyyi waan barbaade hunda godhaa jira jechuudha kanan nama mul'isa. Baay'ee gaarii galatoomne Dr. Hinsermu haasaasaa keessaa dhaggeeffatee ta'e illee beeku wanti na dhibu tokko gaaffulee isaaf ka'aniif karaa Obbo Daawit Ibsaa irraas kan ka'e, Profeesar Mararraas kan ka'e, warra Tigraay irraas kan ka'e, warra biraarraas kan ka'e. Gaaffiif deebii yeroo deebisu extreme tuffiirraa argita fuula isaarraa. Tuffiidhaa fi maal fidduu yookiin immoo olaantummaa guddaa yookiin immoo akka lecture gochuu kilaasii dhaaboleen siyaasaa achi keessa ta'anii kilaasii lecture isaa keessa waan jiran fakkeesseetu of dhiyeessa jechaadha pirezidentii hoggora. Akkamitti ilaaltameeti waan Dr. Abiyyi dhuguma dhaabolee siyaasaa biyya sanaa tuffiidhaan keessumaa dhaabolee siyaasaa Oromoo baay'ee waan tuffatee haasa'uu fakkaata akkamitti ilaaltameeti? Kana beekta rabbumatu beeka waan akkasii kanarra caalaa malee mootummaan tokko dhalli namaa tokko gaafa nama wajjiniin haasa'u kabajaa dhala namaaf hundee dhala namummaa sanaaf kabajaa godhatee waan rabbi uume kanaaf kabajaa godhatee garaa bal'inaan adabbii godhatee humiliationii barbaachisu agarsiisee nama wajjiniin mari'achiisu turre jira. Karaa kanaa liidaroota Oromoo keessaa namoonni baay'ee humiliationiidhaan beekaman namoonni yaada namaa garaa bal'atanii nama wajjiniin haasa'uu beekan liidaroota akka amma Obbo Daawud Ibsaa faayoo fudhannee ilaalle fakkeenyaaf. Namoota warra kaanis fudhannee namoota baay'ee fudhannee ilaalle kabajaadhaan uummata wajjiniin haasa'uu warra danda'anidha. Nama gadi bahee ani Oromoo keessa
nama gadi bahee uummata arrabsu, uummata salphisu warruma bilchiginnaa kana keessaan arge. Gadi bahanii uummata generalize godhanii walitti qabanii akka tuffii fakkeessanii beekumsa fakkeessanii nama arrabsan sana agarsiisa ture. Garuu akkan ani hubadhee ilaaletti waan abdii kutatan fakkaata. Karaa adda addaa argeera. Karaa adda addaa hubadhee ilaaleera. Mootummaan boruu uummata biyya sanarraa abdii qabu. Mootummaan saba kooti kuni saba kana natu bulcha. Saba kana bakka bu'eetaniin as jira aangoon kuni boru dhiisee deemuu nan danda'a. Borummoo namni dhufuus immoo waanan ani godhe kana gochuun irra hin jiru. Ani kabajaan saba kana wajjiniin haasa'uun narra jira. Namni jedhu nama guddina hegeree nama borutti ilaaluudha argite. Nama hegeree biyya sanaa tarkaanfiitti achi gara fuulduraatti mul'ata gaarii qabaatee nama ittiin deemu tokkotu akkas godha. Keessumaa warri aangawaa ta'an jechuudha. Amma fakkeenyaaf fudhattee ilaalte namni amma ani karaa deemaan kun gadi ba'ee uummata arrabsuun natti ulfaata. Akka malee natti ulfaata. Warruma Oromoo ajjeesan sana, warra kanaan dura Oromoo ajjeesan sana, warra ammallee ajjeesan sana dhiigaa dhangalaasaa jiran sana hamma ta'e afaan madaalii qaba. Afaan keenya calcalii qaba. Naamusa Oromummaattiin guddanne sanatu ittiin nu qaba jechuudha. Haa ta'u isuma yoo ta'in waan professional ta'e tokkotu nama qaba jechuudha. Maaliif nama akkuma jirutti nama hin beeknes nama beektus walitti qabdee arrabsuun sirrii miti jechuudha. Egaa kana keessatti nama gadi ilaalanii dubbachuun kuni diktaatoroonni yeroo baay'ee maal godhaniiru sitti fakkaate keessumaa biyya keenya keessatti warri Habashaa kun maal godhu sitti fakkaate namuma kana fuudhaniiti ati waaqarraa dhuftee ati nugusa keenya ati ergamaa keenya ati nabiyyii keenya ati maali ati ergamaa ati maali jedhanii fuudhanii ol guddisaniitu aangootti godhu. Gaafa sana namichi aangoon hamaadha. Mataansaa aangoon nama macheessuu danda'a. Uummanni immoo fuudhee namicha macheessan jechuudha. Akka kanatti fuudhee inni waa hunda waan beekutti fakkaatetti akkasittiin gadi bahee dubbachuu fakkaata argite. Amma hinumaayyuu namoonni biyya sana keessatti ani nugusadhaa waaqayyotu natti himee kun akkasan ta'eera isheen dubartiinis ani nigistiidha waaqayyotu natti himee waan akkasii erga haati koo akkas naan jettee jedhamee hundinuu nugusadha. Yoo argitu maqaasaa sirriitti explain gochuu nama hin dandeenyedha. Nama biyya bulchuu jechuun maal jechuu akka ta'e, nugusa jechuun mataansaa maal jechuu akka ta'e nama sirriitti explaining goonetu nama sirriitti himuu hin dandeenyetu achi bahee ani nugusadha. Argitee akkamittiin nugusataa ta'uu jettee natti meera waaqayyo haati koo natti himteetti gubbaadhaa divaan faayiree waan qabuufiin kana godhaa kana jedhee tokkas godha jechuudha. So maaltu jira sitti fakkaate diktaatoroonni aangoorra gaafa ta'anii isa uummanni achi as isa laalu hin ilaalani isa isaan asii gadi fidan top down sana kana godhaa jedhan sana qofaa ilaala. Inni sun immoo yeroo baay'ee harka 100 keessaa 100 fuudhee biyya tokko diigee yookaan akka hin taanetti diigee diktaatoroonni akka isaan ta'aniin argitu gara sanatti geessa jechuudha. Konfliktiin taane keessa gala. Kiraayisiin taane hin barbaachisne keessa galama, waraana hin barbaachisne keessa galama, siviil woorii hin barbaachisne keessa galama. Kanaan biyyi sun dhumaatiin ishee boonni duubarratti diigumsadha jechuudha. Kanatu biyya sana keessatti mul'ata malee maal fideetu humna namaa caalaa aangoon tokko waraanni tokko hamma feete waraana qabaadha. Amma feete aangoo qabaadha, amma feete qabeenya dandeettii qabaadha. Uummata sana caalaa humna hin qabdu. Uummata siin achiin si filee yookaan waan fe'aa ta'u achiin nu geessa, bakka tokkoon nu geessa, si eegna, wajjiniin hojjenna jedhee si amanee si wajjiniin biyya keessa seen irratti fuutee harka keessa gashitee akka hin taane casii gadi tuffiidhaan dubbachuun kun abdii kutachuudha malee. Beekumsa illee miti. Beekumsa ta'uu hin danda'u. Beekumsi yoo humiliationii wajjiniin dhufedha. Beekumsi
ummata jaalala wajjiniin yoo dhufedha. Beekumsi even powering amma fakkeenyaaf waa'een humnaa kuni jaalala biyyaa wajjiniin dhufa, jaalala aadaa wajjiniin dhufa, jaalala oromummaa, jaalala eenyummaa wajjin dhufa. Yoo isa sanarraa ba'e humnuu, bulchiisnu, beekumsiyyuu suni kufaatii addaa qaba jechuudha. Beekumsi sunu beekumsan jedhamu, humni sunis humnan jedhamu, bulchiisni sunis bulchiisan jedhamu jechuudha. Jaalala biyyaa fi ofiisaa gadi buuse jaalala biyyaa fi qabeenya biyyaa, hormaata biyyaa akka aadaa, akka amantii biyyaatti kabajee uummatas kabajee wajjin deeme qofaadha biyya sana wajjiniin walii galee deemuu waan danda'u. Galatoomi Dr. Hinsermu, Obbo Jamaal amma haasasaa gaaffii kaan keessaa tokko waa'ee ol amantaatu ka'aa ture. Waa'ee ol amantaa sana yeroo ka'u keessatti wanta inni gaaffii Obbo Daawidis dhiyeessanii Obbo Mararaa dhiyeessan keessaa waa'ee uummati hidhamuu kaasanii haasa'aniiru, kaataniiru jechaadha. Garuu inni deebisu keessatti ol amantaan utuu hin jiraatin, utuu walidhaa jirru, utuu uummata deggeraa keenya, miseensa keenya, hooggansa keenya utuu hidhaa jiranii akkamittiin waliin ol amantaa isaanii gara fuulduraatti mareen kun itti fufee biyya bulchuu inni jedhu, waliin biyya bulchuu akkamitti deemasa jedhu irratti gaaffii kee keessatti kan inni deebisu asii gadi kan inni dubbatu tokko very condescending. Miila lamaan iddoo lama dhaabbachuu hin dandeessanii warri kaan immoo baandaa ta'anii warra diinaa wajjin dhaabbatanii eenyuun akka jedhullee wanti beekame hin jiru keessaa baasee hin dubbanne. Miila lamaan dhaabbachuu jechuun egaa naannee bodaawil moofa'iin akka haasa'aa jiru fakkaata. Isa baandaa sanallee egaa hin beeku dhugaa dubbachuuf eenyuun akka haasa'aa jiru keessaa baasee hin dubbanne. Haasaan very strong word. Baandaa jedhanii yookiin miila lamaan dhaabbachuu isin akkas jechuun sodaachisuu fakkaata. Akkamitti ilaalamedha? Baay'ee galatoome Obbo Solomoon. Beeki haala amaloota mootummaa Dr. Abiyyi kana yoo kalaallu ta'e jalqabumarraayyuu waa baay'ee irraa arguu dandeenya. Tokkoffaa mootummaan kun mootummaa wallaaltotaati. Akkanan ilaalutti. Harki caalaan isaanii warra wallaalummaan keessatti gadi ijaaramte namoota tuffatamaa wayyaaneen warra isaan tuffattu ergachuudhaaf jaarmaa ijaarame OPD'n walii galattu beekumsa hawaasaa uummata ofii hin beekan, seenaa biyyattii hin beekan, qabsoo uummataa maal akka ta'e hin beekan, garaa isaaniitiif qofa hojii warra jiraataa ture. Warra yoo nu nyaannee bulle wanni hundumtuu dhume jedhu. Tokko wallaalummaatu baay'ee akka malee guddaa waan ta'eef waan namaan jedhan, waan hawaasaan jedhan ilaallatan. Haasawni isaanii hundi arrabsoodha. Mataayyee nama jedhamu kana golgalaa ganama nama arrabsaa, uummata arrabsaa. Nama dhuunfaallee tu arrabsanii wayya. Mootummaa keessa jiraata uummata hooggana jedhaa namni fakkeenya ta'a akkamii ta'a dargaggeessa lafaa dhuuf ijoollee lafaa dhuftuuf nama biyya bulcha jedhee hegereedhaaf abdatuuf fakkeenya akkamii ta'aa jirra jedhanillee warra yaaduu hin dandeenye jechuudha. Namoota wallaalummaan baay'ee hundee keessatti gadi fageeffatte waan ta'eef humilitiin duratti akka Dr. Teessoon jedhee jara keessa hin jiru. Humilitiin yookaan ammoo tuyyuu gadi bu'anii naamusaan dubbachuun beekumsa barbaada. Nama waa beekutu beekumsi kiyyaanii hanguma fedhayyuu ekspertii fedhayyuu haa ta'u beekumsa guddaayyuu haa qabaadhu guutuu miti akka ilma namaatittuu beekumsi hin geenu guutuu miti. Hin agartaami koronaa vaayirasiin raammoon takkittiin waan nu godhaa jirtu. Akkuma ilma namaatittuu beekumsi nu qabnu kun baay'ee hanquudha jechuu gaafni dandeettu gaafa waa beekte. Dr. Abiyyaa waan hundumaa ana beekaa jedhan. Yoo meedikaal waa'ee fayyaa kaaftee ana beeka jedhaa, waa'ee ekoonoomiksii yoo kaaftee ana beeka jedhaa, waa'ee hawaasummaa yoo kaaftee ana beeka jedhaa, waa'ee wattaddaraa yoo kaaftee ana jedhaa, waa'ee siyaasaa yoo kaaftee ana jedhaa, waa'ee miidiyaa yoo kaaftee ana jedhaa, wannummaan inni hin beekne hin jiru. Probably waa'ee miixata yookaan immoo ciniinsuu dubartii illee hin beeka jechuun isaan mala. Osoo gaafatame gaaf tokko. Dhugaan sin jedha. So wanni kun maalirraa dhufaa? Wallaalummaan inni baay'ee guddaa waan ta'eef waa hunduma hin beekan jedhu kunuyyuu namni waa beeku haga hin beekne beekaa deema. Beekumsa addunyaa kanarra jiru. Fakkeenyaaf namni injiinaraa tokko kan mana ijaarsisuu danda'u he cannot be a pilot. Oromoo oofuu hin danda'u. Namni meedikaal iskuulii barate tokko nama fayyaa nama haa wal'aanu malee Oromoo oofuu hin danda'u, mana ijaaruu hin danda'u.
Namni konkolaataa ijaaruu danda'u tokko necessarily roopilaa ijaaruu hin danda'u. Beekumsi namaa naannoo ati barattu san irratti specifically gadi fageessitee beekta malee waa hunda beekte jechaa miti. Kana hin hubanne mootummaan kun takka amala mootummaa kana ilaaltu. Lammaffaa mootummaan kun mootummaa saamtotaati. Mootummaa qabeenya uummataa saamuun jiraachuu waggaa 27 guutuu practice godhaa ture. Kan karoora nama biroo kanuma TPLF garaa ofii guuttachuudhaaf qofa uummata saamanii jiraachuuti malee mootummaa uummataaf yaaduu hin turre jechuudha. Sadaffaa mootummaan kun mootummaa kijibdootaan guutame. Guyyama takkallee waan uummataa waan dhugaa dubbatan hin qaban, waan sabaa waan beekan waan dubbatan hin qaban, kijibdoota qofaan mootummaa guutame jechuudha. Amala mootummoota kanaa kan qajeelatti irraa argaa jirru kana. Tokkommoo achuma iyyuu haasaan illee keessa isaan interruptiin gadi dhiifama. Wanta baay'ee na dhibetu barcuma tokkorra taa'ee afaan of faallessu lama yeroo dubbatu keessumaa immoo afaan lakkuu yeroo dubbatu argita. Namicha Tigraay bakka bu'aa Tigraay tokkoof yeroo inni deebisu mootummaan asiin dura ture nama haasofsiisu hin beeku, dhaabolee siyaasaa warra kaan isin shiftaadha, isin warra baandaadha, maaloodha jedhaniitu bakka kennanii barcuma tokkorra teessanii waliin haasoftuu hin dandeessanii jedhaniitu kunoo Dr. Professor Biraanuu fa'aa, Dr. Mararaa fa'aa, Daawit fa'aa maal fa'aa jin haasa'uu hin danda'amu jedheetu haasa'ee ture jechaadha. Amma immoo takka ture immoo deebi'ee dhufe immoo warra baandaa wajjin waliin teenyee haasa'uu hin dandeenye, waliin hojjechuu hin dandeenyu, warri kaan immoo dhaaba siyaasaa iddoo lama miila kaawwattanii jirtanii maal jedhee yeroo inni dubbatu argita jechaadha. Ofuma isaatiif achuma taa'ee yaadumti isaa yeroo inni ulfaalleessu argita. Miti? Laani mootummaan kun mootummaa karoora isaatiin yaada isaatiin aangootti dhufellee miti beekee waan baay'ee hubachuu qabnu maalinni. Jarri kunniin Tigreedhaaf ergamuu mootummaa TPLF ergamuu malee karoora mataa isaanii qabaachaa hin turre. Akka tasaa aangoon dogoggora tarsiimootiif wanna tooftaa duratti isin jedhan qabsoon Oromoo aangoo itti kennite malee waan akka iyyuu namoota yaada qabaataa hin turre. Jarri bakka bu'oota TPLF Oromiyaa keessatti akkasuma qofa hojiin jira. Waan TPLF barbaadde warra Oromiyaa keessatti hojjetaa ture jechaadha. Sanii achi karoora biroo hin qaban. Dr. Abiyyi amma karoora biroo qabaataa hin turre gara deemuus akka itti deemuus nama beekuu miti. Kanaaf waanum hundumayyuu yaadni isaa yeroo isaa galgalaa ganama wal faalleessu argita. So mootummaan amalli mootummaa kanaa keessa tokko akkuma isin jedhe kana soba jechaadha. Oromiyaa keessattuu Wallaggaa yoo dhaqee dubbatu waan biraa haasaa, Jimmaan yoo dhaqu waan biraa haasaa, Baalee yoo dhaqu waan biraa haasaa, Gujii yoo dhaqu adda adda haasaa, afaanuma uummata keenya iyyuu ammootu adda adda jedhee mootummaa akkasitti dubbatu. Naannoo tokkoof tokko kun hundumtuu ka Oromootu tokkoo miti jedhee mootummaa waan akka hin beekne seenaa uummataa illee hin beekne mootummaa wallaaltotaatiif sobdoota kijibdootaan guutame jechaadha. Kijibdoota qofa iyyuu miti caasama mootummaa ammaa kan inni biyya namoota biyya alaatii irraa galchu kan hundumaa agartee caasa duriyyeeti. Namoota kashilabbee hawaasa arrabsuudhaan uummata walitti buusuudhaan beekamuun qofatu iyyuu caasa isaa keessa jirama. Warra biyya keessaa illee kanuma akkasii achitti tuulatee namootuma galgalaa ganama hawaasa arrabsanii walitti buusan qofachaa. So amala mootummaa kanaa tokko kana argina. Lammaffaa mootummaan kun surriin isaa surrii gadaantummaatiin deema. Gaafa bara TPLF ergamaa turan. Gaafa mootuu amma jijjiiramni dhufe jedhamee uummanni silaa gara ce'umsaa sirriititti nu deemsisaa jedhan immoo nafxanyaa jalatti galan. Kanarraa wanni agartu maalinni Dr. Abiyyi wanni inni ta'uu tattaafatuuf galgalaa ganama wanni ta'uu tattaafatuuf abbootii irree kan amma dura tahan saniin imeejii isaanii qabaachuu fedha. Hawwiin isaa guddaan TPLF gaafa bulchaa turte mallas akkas godhaa ture kanaafuu anis isa fakkaachuun narra jira. Gaafa mootummaan nafxanyaa immoo bulchaa ture Minilik fa'aati akkas gochaa turan, Haayile Sillaasee fa'aati akkas gochaa turan, Mangistuun fa'aati akkas gochaa isaan fakkaachuun narra jira. Yoo akkas ta'e malee namoonni kiyya guutuu miti. Jara santuyyuu namoota guutuu qaba jedhee amanama jechuudha. So amma isaaf imeejiin guddaan mataa keessa jiru bulchaa biyyaati nama jabaadha inni jedhamu nama ajjeesu, nama kijibu, nama biyya saamu, nama mootuu nama tuffatu kan akkasii kanatu iyyuu bulchaa guddaadha jedhee waan yaaduuf imeejii jaraa kana suuraa isaanii isa keessa jiru kana calaqqisaa jiran namoota biroo irratti jecha. Kan biraa kanaa wajjin walitti hidhamu humnoonni mormitootaas aadaan biyya san keessa jirtu gara jabeenni Dr. Abiyyi illee dabalatee yeroo hedduu mootummaan aangoo qabatee jedhu kan akkana akka amma haala amala Dr. Abiyyi mul'isuu kana mul'isan hundumtuu nama ajjeesuu nama fixuu waan ta'eef shokkii keessaa fi sodaa keessa waan seenan natti fakkaata jechaadha. Tokkoffaa Dr. Abiyyi kitaaba inni barreesse keessatti wanti jiru keessa bifa lama qabaachuu qabda akka namaatitti. Bulchaa ta'uudhaaf dura bulchama ta'uudhaaf mootummaa aangoo qabachuudhaaf achiin booda immoo isa qabatteen booda umurii dheereffachuudhaaf nama amala lama baatee deemu ta'uu qabda. Amalli dura bishaan fakkaadhu, nagaa fakkaadhu, araaraa fi jaalalaa fi tokkummaa irraa haasa'i.
karaa saniin deemsisi warra si mormu bakka barbaaddeen gahadhu. Yoo bakka barbaaddeen gahatteen booda qotiyyoo ati hallayyaa marga argite malee hallayyaan argine jedhi itti mammaakii ofirraa gatii biraa deemi. Yoo isaan immoo sitti beekkatan, yoo isaan sitti dammaqanii bakka silaa barbaaddu san sii gahuu didan, ibidda tahuu bishaan tahuu dhiisi ibidda tahii woxalii gubii. Yoo akka sareedhaa ittiin dutin yoo kana gootummoo akka saree ittiin dutin yoo ati itti dutte akka waraabessaa si jalaa baqatanii argachuu hin dandeettu ta'a. Sagala kan kee dhokfadhu, yaada kan kee hundumaa dhoksi, akka qeerransaa kokkee isaanii kokkee qabii ajjeesi. Amala kana akka qeerransaatiif akka biddaa kana boodarra itti garsiisi. Dura yoo dandeette akka barbaadde oofadhu kan jedhu aangottis akka itti dhuftu, aangoo irrattis akka itti turtu karaa kanaan kan jedhu kitaaba isaa keessatti barreessee lafa kaaya. Abiy is the most brutal person. Amala kanarraa yoo ilaaltu nama ajjeesuudhaaf, nama balleessuudhaaf, ibiddaan biyya gubuudhaaf nama qophaa ta'u mul'ataadha. Maybe warri amma siyaasaa jaarmoota biroo warri dorgomtootaa kunniin namni kun nama badaadha, nama hamaadha. Nun dhiisu jedhanii sodaachuu ta'uu isaatti mala. Garuu carraan qaban. Anammoo wannatti mul'atu maalinni mootummaan Abiyyi duraanuyyuu gaafa TPLF illee achuma ture Abiyyi walumaan ture. So uummanni keenya sagalee isaatiin qabsoo isaatiin TPLF aangoo irraa ari'eera. Ammas Abiyyiin irraa ari'uu hin danda'a. Abiyyiin achi kaasuu hin danda'a. Jaarmoonni siyaasaa wanni godhuu qaban qulqulleessanii haalaaf amala mootummaa kanaa uummatatti himu. Karoora isaa kahee galee ka Oromiyaa diiguu barbaadu kan itti himu. Sabboonummaa Oromoo dura akka dhaabbataa jiru itti himu. Haalaaf amalli isaa wanni inni agarsiisaa jiru immoo abbootii irree warra akka Minilikii fi Haayila Sillaasee ol kaasee deemaa ni jiraachuuf fuulduratti himu. Nummootu kana hin deeggarru uummanni keenya kana seenaa isaa hin deeggarru hegereen teenna tanan taatu jedhanii kanaafuu uummanni akka ka'ee mootummaa kana nurraa haa bu'u jedhu kakaasuun yeroo irra jiru humna biraan qabanii beeki. Qawweedhaan uummata mootummaa lolaan jiran afaaniin dubbatanii karaa nagaatiin uummatatti ibsanii mootummaan kun sirrii miti aangoo gad haa dhiisu jedhanii uummatatti himuun yoo qabsoon karaa nagaa isa kanan ta'in maaluma akka inni ta'uu jiru namaan galu jechuudha. Amma akka ilaalaa jirrutti waan dubbachuu sodaataniif akka isaan sodaatan waan beekuuf uummatatti itti kakaasuu meeshaan takkittiin isaan qaban humni takkittiin isaan qaban uummata ta'ee uummatas kakaasuu dhiisuu isaanii waan argeef Dr. Abiy haalaaf amaloota hama jedhu san hundumaa fuuldura gadi baasee tuffiin arrabaan ka barbaadeen baandaa jedha. Baandaa wanni jedhu kun akka inni itti fakkaatutti warra TPLF jedhan fakkaatu. Mootummaan Dr. Abiy akkuma beektu mootummaa nafxanyootaati. Nafxanyaan immoo baandaa yeroo baay'ee ka jedhaanii turte TPLF bara waggaa 27 kan guutu. Karoora xaaliyaanii fiixa baasuu deemuu gaafa xaaliyaan dhuftillee isaan baandaa ta'anii Itoophiyaa waraanaa turanii Minilikii wajjin deemuu didanii waan jedhu kana waan qabaniif I think isaaniin baandaa jedhaara natti fakkaata. Gama kaaniin ammoo Oromoodhaan miila lama tokko bosona keessa kaa'attanii tokko as nu bira keessatti kan jedhu I think akkana fakkaatutti obbo Daawud fa'anii fi Mararaa fa'anis waan waliin dhiyeennanii qabaniif isayyaanni keessan kana jedhee nama sodaachisaa jira jechaadha. Inni mootuyyuu hunda caalaa kan godhaa jiru isa. Kan kara hundumaanuu qawweedhaanis nama tumaa jiru isa. Kan ammootu gama biraatiin mallaqaan illee saba bitee ijoollee dargaggeeyyii bitee manguddoota bitee warra amantii bitee uummata gargar facaasee walitti buusuudhaaf tattaafataa jiru isa. Waanuma silaa ofii godhaa jiru namoota biraatitti maxxansee isaan arrabsee xiqqeessee uummata birattis gaafa sadarkaa san gad xiqqeesse gaafa tuffachiise injiranii kunoon agartanii yani waan barbaade itti dubbadhee namni reaakti godhuu hin jiru. Namnummaan waa deebisuu hin jiru akka barbaadetti itti dubbadhee jaarmaa akkasii filtanii akkamitti isin bulchuu ufuuyyuu akka namaatitti difeendi gochuu yookaan ittisuu hin danda'ani biyya bulchuu hin danda'an kan jedhu kana imeejii jira gaaddidduu jira gaachana jirre akka hin qabne uummata biratti mul'isuuf salphisaa jira. Kana hojiin isaa kun hojii durriyyeeti. Uummanni keenya nama kanaan agartee aangoo gadhiisii jechuutu isaan mala na fakkaata. Tolega, mee gara dhumaatti dhufaa deemna irraa mee Dr. Hinsermu I think networking keessa kiyaasi baaseetti si deebisanitti fakkaata. Mee gaamee Oromoon dhaabolee siyaasaa inni biratti amma silumallee isa sitti bu'uu dandeessaa yeroo gaaffii kaasan Dr. Namarraas ta'u Daawudis ta'u fuula isaanii irraa konfidensii hin argitu bodii laangoojii isaanii irraallee yeroo dubbatan jecha. Mootummaan kun humnaan deemee yeroo isaa dheereffachuudhaan biyya sana humnaan bushuu mootummaan naannoo Oromiyaa humnaan bushuu itti adeemeennaani dhaaboleen siyaasaa waan kana akkamitti itti qophaa'uu qabu sabni Oromoo qeerroon Oromoo akkasumas aktivistoonni Oromoo miidiyaan Oromoo iddoo hundumaatiif waan kana akkamittiin itti dhiyaachuu qaba jetteetu yaadame yeroo ani akka yaadutti mootummaan abbaa irree biyya lafaa irra jiru kun yeroo baay'ee
maal godhuu koottaa hin araaramna jedhanii opposition party walitti fidanii uf arga gashanii karaan taanetti duubaan malaan itti cufanii isaan balleessuu danda'u akkasittiin itti tattaafatanii yeroo baay'ee milkaa'anii yeroo xiqqoodha namoonni milkaa'anii bifa jijjiirrate irra caala hamaa ta'e ka'a resistaansiin uummataa gaafa isaan akkas godhan waan balleessan itti fakkaate waan sobanii gowwoomsanii harka galfatanii isa booddee dhoofneerra balleessineerra kana gooneerra jedhanii waan abdatanii fi akkasittiin waan deeman itti fakkaata garuu rakkoon uummataa humnaan furuun yaalamuunsaa kuni irra caala akka inni bal'atee gabbatee ol ka'ee isaan balleessu aangoo isaanii balleessu ta'a jechuudha. Umarratti akkas ta'u warri abbaa aangoo jechuudha. Tokkoon isaanii aangoo irratti warri hafeeru jiru. Tokkoon isaanii yeroo dheeraa jiran ta'a. Garuu immoo deebi'anii warri abbaa aangoo kun yeroodhuma hundumaa deebi'aniidhuma isuma sana hojjetu. Isuma sana misteekiinuma sana namichi sun hojjetu. Isuma gaadaafiin hojjechaa ture, isuma mangistuun hojjechaa ture, isuma Haile Sillaaseen Minilik fa'aa hojjechaa turan isuma hojjetanii gara fe'ettaa deemuudhanii ija dunuunfatanii deemu jechuudha. Kun isaanitti mul'atu maaliifi riipoortiin isaan bira gahu ati beekaa keenya, ati dandeettii qabda, waan ati qabdu kun rabbirraa waan dhufe beekumsi kee gubbaarraa dhufe akkasitti jedhanii namichi sun akka inni riipoortii lafarratti realitii lafarra jiru waan qabatamaa biyya keessa jiru uummata rakkataa jiru sana hin argu. Kan inni argu dantaa mataasaa qofaadha. Asii gadi dubbachuusaa arga malee achi as maal fidaa maal fidee dhufaa bu'aansa maali isa jedhu sana hin ilaaluu jechuudha. Keessumaa amma inni isaan kana godhanii malli isaa maalidha isa jedhu sanatti namni keenya gowwoomeera jechuun amananiiru ganamaniiru jechuudha. Dhaaboliin dhuunfaan beekan akka sabaatti immoo sabni Oromoo hundi keenya ganamneerraa jechuudha. Namoonni shakkan haa jiraatan malee jarri kun irratti beekanii jarri kun balleessuufidha. Karaa isaan deeman sirrii miti warri jedhe iyya haa jiraatu malee akka sabaatti, akka uummataatti, akka hawaasaatti, akka professionaalii tokkootti namni hundi keenyayyuu ganamneerra jechuudha. Tuffatamneerra. Gaafa dhalli Oromoo karaa irratti harkisamee raayyaa ittisa biyyaa jedhanii duuriyyeedhaan waraana itti kennanii, qawwee itti kennanii, maallaqa itti kennanii ijoollee qacalee Oromoo lafarra harkisanii tumanii ajjeesan sana gaafa sana salphani. Hunduma keenyatu salphani. Amma rakkinni keenya sun maalidhaa? Eenyutu akkas godhee eenyutu ati misteekii qabdaa inni quba walitti qabuun deemu jechuudha. Inni sun sirriin waan sirriin maalidhaa? Maal haa goonuu as keessa akka hawaasaatti akka walootti kufneerra, akka walootti salphanneerra, akka walootti keessaa ka'uu qabnaadha. Akka walootti maal gochuun nurra jira? Kaanee biyya keenya badiirraa hambisuun akkamiin dandeenye jechuun nurra jira jechuudha. Kaanoo kaanii inni qawweedhaan falmu, inni dhaabaan falmu, inni yaadaan falmu, hundinuu inni mormatoo jiru abbaan qabeenyaallee dabalate, qotee bulaan illee dabalate, daldalaan Oromoo tokkollee dabalate, hunduma isaanii salphiseera namichi kun. Siistamni ammachii as deemu kun hunda keenya salphiseera. Borummoo maaltu dhufaa isa jedhu sana ilaaluun nurra jira jechuudha. Teenyee qubatti wal qabuutu soluushinii fida lakki. Soluushinii fidu. Kan soluushinii fidu kaanee salphina kana caalu hegeree boru achas nutti deemu sana kaanee falmachuun nurra jira jechuudha. Har'a namni har'a ka'ee yoo boru badiinsa achas dhufu, duguuginsa sanyii achas dhufu afaan keenya irratti, aadaa keenya irratti, eenyummaa keenya irratti in black and white gadi baanii Oromummaa attack gochaa jiran suni har'a haa ta'u malee boru maal fidaa jedhee ilaaluutu irra jira. Inni Oromoo tokko, dhalli Oromoo tokko jechuudha. Qabsaa'aan Oromoo tokko jechuudha. Beekaan Oromoon tokko jechuudha. Namni firooma Oromoo keessaa qabu, dhiiga Oromoo qabu, Oromoof quuqama qabu tokko boru maaltu natti dhufaa, dhala kootti maaltu dhufaa jedhee yaaduutu irra jira jechuudha. Gaafa sana soluutioniinsa waliin ka'uu,
waliin dhaabbannee loluun dirqama taati jechuudha. Hegeree keenya hegeree Oromiyaa hambisuuf. Amantiin keenyallee hambisuuf. Eenyummaa keenyallee lafarratti hambisuuf. Footprintii keenya biyya lafaa kanarratti pilaaneetii kanarratti hambisuuf. Ifnee boru deemuuf. Eenyummaa keenya barbaacha seef gochuuf jecha waliin dhaabbachuun dirqama ta'a jechuudha. Har'a godina hundumaa keessatti lola jira. Har'a godina hundumaa keessatti ilmaan Oromoo salphachaa jiru. Eessatti Walloo keessatti qalamaa jiru. Harar keessatti qalamaa jiru. Wallagga keessatti eessatti Baalee eessa jedhu. So kana salphina kana waliin kaanee lakki jennee diduun dirqama ta'a jechuudha. Keessumaa dhaloonni haaraan dhaloonni boru hegereensaa dukkana jala jiru. Inni biyya keessa jiru, inni barataa jiru salphina kana keessatti uf baasuun dirqamadha. Utaalloo sodaatee akka utaallootti manatti galee taa'u otoo hin ta'in bosonatti galee bilisummaa isaa barbaachuu inni danda'u achuma lafa jiruuti diduutu irra jira jechuudha. Kanadha hani nu baasu. Malee amma akka sila dubbattetti dhaabbileen mormitoota abiyyi keessa walgahii isaanii keessa taa'anii konfidensii qabaachuu hin danda'an. Namni jalaa hidhamee dhumeera. Namni isaan deeggaran hin jiru. Waan isaan waadaa galameef hin jiru. Waan ittiin mari'atan hin jiru. Bakka sana hin jiru. Haalli hundinuu jijjiirameera. Sanarratti kondiishiniin dhukkuba kanaa dhufee isa sanaan sababii qabatanii uummata keenya badiinsaan biraatti saaxilaa jiru. Namoonni keenya har'a mana hidhaa keessa jiran akka jiranitti kumaatamaan iddoo tokkotti ukkaamsanii kaanii haala dhukkubaa sanaan haala hamaa kanatti saaxilamaniiru jechuudha. Silaa akka ittiin ofirraa eeggachuu danda'an, silaa akka ittiin ofirraa tikfachuu danda'an dandeettii sana kompromaayiz godheera. Ukkaamseera, dadhabsiiseera. Waan jaalate nyaatee, waan isaaf ta'u lubbuu isaa ta'u boqotee, lubbuu isaaf ta'u hojjetee mana isaatti cufatee maatii isaa wajjiniin akka of eeggatu isa godhu qulqullina isaa eeggatee akka jiraatu isa godhu sana dandeettii sana already jala sarbaniiru argite jala mulqaniiru jechuudha. Waan nyaatu iyyuu hin qabu, haayijinii waan ittiin eeggatu hin qabu, ofiisaa qulqullina isaa waan ittiin of eeggatu hin qabu balleessaniiru jechuudha. Kana caalaa nu balleessuun hin jiru. Kana caalaa nama miiliyoonaan bakka tokkotti fixanii yoo hunduu ishee Oromoo fixanii yoo ta'e malee kana caalaa salphinni hin jiru. Isa kan si dhibu waa'ee filannoo sana eeguu dhiisuutu nurra jira. Filannoo sanarraa eeguu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Already kaaniin baandaa jedhaniiru. I think baandaan suni warra TVLFiitti natti fakkaata. Yeroo miidiyaa adda addaa irratti waa'ee isaanii dubbachaa turanii akka warra Ijiptii wajjiniin walii galanii nu loluu barbaadu waan akkasii jechaa turanii warri miila lama immoo lafa dhaabbatanii tokko bosonaa tokko magaala keessaa karaa gar tokko nu lolaa karaa gar tokko immoo wanni jechaa jirtu inni jedhan sun inni sobadha argite. Maalidha hammi ta'e waraanni galee karaa irratti hafeera. Kana explain gochuun nurra jira. Miila lamaan jedhamu tokko hin jiru. Anis Daawud Ibsaas Jawaar jedhi Mararaa jedhi abbaa gaafa critical haal critical ta'e dhufe tokko lubbuu isaanii dhaabbatu jechuudha. Karaa kana nu baasa lakki karaa kana nu baasa. Gaafa ati karaan sun nu baasa jettee kaayyoo ati amma keessa jirtu sanatti ani hin amanne si wajjiniin hin jiru. Therefore anarratti ati itti gaafatamaa taate ani waanan bosonatti galeef atiin kun itti gaafatamta miila lama magaalaa fi tokko baadiyyaa keessaa qabda jedhamtee ati amma dararamuun ke sirriidha sirrii miti argite. Itti gaafatama suni ijoolleen warri harka kennan ijoolleen jaalleewwan ijoollee kana bosona keessatti hafan waraanni kuni warri biyyatti galan maaltu isaan quunname yoo jettee ilaalte ijoolleen isaan sana didanii baqatan. Kana gochuun namoonni nagaaraan harka kennatan warra Awurooppaa galetu mana hidhaa jira. Warra bosona keessaa galin warra akka dassuu duulaafatu mana hidhaa jira. Warri bosona keessaa galanillee warri dhaaba wajjiniin hidhannoo qabanillee akkasidha. Gaazexeessaa baatu mana hidhaa jira.
Profeesara Dooktor Hakimii faatu mana hidhaa keessa jira. So kana ilaalanii ijoolleen kun garuu hin danda'an. Isa sanatti immoo jaarri kun waan lubbuu isaaniif sodaatanii baqatanii warri miila lama iddoo lama dhaabbatanii jedhamu nama hin jechisiisu jechuudha. Tokko kana. Inni waa'ee baandaa jedhamu kuni isuma dhugaatti yoo dubbanna ta'e baandaan jedhamu bara Xaaliyaanii warra Xaaliyaanii wajjiniin warra galee mootummaa Xaaliyaanii deeggaraa ture. Baandaa fi kontiroobaandaadha waan jiru. Egaa baandaan suni kanaan dura namoonni komatamaa turanii hin beekama warri Amaaraa eenyuun akka jechaa jiran uummata tokko akkattiin walitti qabanii uummata tokko ittiin arrabsuu jechuun hedduu nama qaanessaa kanarraa waan deebi'an miti jarri kuni Ijiptiitti gortanii kana gortanii waraana warra Ijiptii wajjiniin nuti wal loluufidha daamii sana hojjechuuf jenna warri hidhaa bishaan Abbayyaa sana hojjechuuf jenna isaan immoo nu loluuf jedhu isaan sana wajjiniin gortanii nu lolaa jirtu waan jedhu fakkaata. Kanaaf waan akkasii kana jedha. Kuni otoo ta'e dhugumatti yoo fudhanna ta'e waan biyya keessa jiru otoo tasgabbeessaniiru ta'e waan biyya keessa jiru mariidhaan otoo fixaniiru ta'e haalaan waliin mari'atanii bakka tokkotti otoo waliin mari'ataniiru ta'e warri Tigraay dhaqanii dhimmi isaan warra Ijiptii wajjiniin mari'atanii jiru yookaan immoo warri Oromoos immoo otoo nagaan biyya keessatti paarlaamaadhaan mariidhaan biyya keessa ta'anii nagaadhaan murteessuu otoo danda'anii waan bosonatti isaan fiiksee bosona keessa akka isaan haala qorraa fi bishaanii fi ho'a kana keessa itti dararamaa jiranii fi sababiin hin jiru jechuudha. As keessaa gaafa balbalatti cufanii karaa barbaaduu dhaban gara soluushinii biraa barbaadu jechuudha. Haalli biyyaa puul and push faaktarii sana qaba jechuudha. Biyya keessaa isaan dhiibanii maaliif bosona seentanii asitti akka nuti isiniin jennetti dhuftanii dhumuu yookaan summii nyaachuu akka hiriyoota keessanii danatti rasaasan tumamtanii du'u isinirra jira malee maaliif nurraa deemtanii jedhanii akka gaafachuu jechuudha. Kompileen sanaan kompileen gochuun jechuudha. So kanadha waan jiru rakkinni jiru. Egaa Obbo Jamaal mee daqiiqa lama sii kenna. Sa'aatiin nu jalaa dhukke. Akka yeroo ce'umsaa sana fiduudhaaf Oromoon waliin yaa'ee waliin bobba'ee qabsaa'ee karaa hundumaatiin bobba'ee sana irratti dogoggorri yeroo sana uumamee Dr. Abiyyitti kaa'ame otuun akka hin taanetti qabsoo ol duukaa bobba'ee sabboonummaa Oromoo biyya Oromoo lafa Oromoo balleessuu irratti Dr. Abiyyi bobba'aa jiru kanarratti jedhamu kanarratti akkamittiin ol duukaa dhaabbannee dura dhaabbachuu hin danda'ame itti yaadame yoo amma inni seeraa yeroo immoo amma seeraa alaatti deemaa jira waan ta'eef akkamittiin maal gochuu qaba daqiiqa lama sii kenna. Galatoomii, I think furmaata waan ta'eef furmaanni mootuu daqiiqa lama keessatti dhumuusaa rabbi beeka. Anyway, ani waanuma takka qofa jechuu gabaabsee yaala. Dura namni bilisummaadhaaf qabsaa'u rakkoo keessa jiraachuu hubachuu qaba. That's the beginning. Haalli jiru haala sirrii ta'uu dhabuu yoo hubate eega dubbiin akkas ta'e akkanatti qabsoo goonee deemna kan jedhu kun uummata keenya keessa seenuu qaba jechaadha. Kan dura amma namni keenya wanni sirriitti hubachuu qabu amala Dr. Abiyyi gadi fageessanii arguu qaban. Dr. Abiyyi wanni inni har'aa godhaa jiru tarkaanfii inni godhaa jiru Oromoon fakkaatu. Takkaa Oromoon fakkaatu. Keessattuu iyyuu mootuu Oromoota naannoo Jimmaatti guddatan hin fakkaatu watakkallee. Dhugaa dubbachuudhaaf naannoon Jimma akkuma beektan harki caalaan namaa amantiin inni hordofu amantii musliimaati. Uummanni amantii musliimaa hordofu kun immoo Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf biyyayyuun qabdanii sadarkaa jedhamu gahe jechaadha warra akka Yohaannis fa'an yoo mootummoonni Abashaa Amooraa mareet yellaw Islaam agar yellaw sadarkaa jedhamu san jechaadha. Harki caalaan uummata Jimmaa wanni beeku mootummaa akkatti Abisiiniyaa tana beeku jechaadha. Itoophiyaa isaan inni amma faarsu kana beeku Itoophiyaan diina Oromoo ta'utti beeka. Diina mootuyyuu aadaa isaan hordofanii amantii isaan hordofanii illee ta'utti beeku. Dr. Abiyyiin garuu yoo ilaaltu qorqalbiin isaa achi hin maddine. Uummata keenya sanirraa uummata naannoo Jimmaatirraa hin maddine hin burqine achirraa ni garta jechaadha. Qorqalbiin Dr. Abiyyi eessa jirti kan jedhu kana maaltu isa keessa jira? Gadi fageenyaan maaltu irraa mul'ata yoo kan jennu taate qorqalbii hawaasa Oromootii miti. Qorqalbii seenaa Oromootii miti.
qolqalbii aadaa Oromootii miti. Qolqalbii hawwii Oromootii miti. Qolqalbii hegeree Oromoo achi nama laalu otoo hin tahin nama uf duuba laalu. Namoonni inni laalu kunin ammoo tuyyu he internalized oppression. Daangaa malee gadaantummaan nama itti dhagahamuu fi namoonni gurguddaadha jedhee namoonni inni yaadu. Warra ummata cunqursuu, warra ummata fixuu, harma nama ciruu, miila muruu beeku warra akka Minilik, warra akka Haayile Sillaasee, ittuu aanee haga Mallasiin gahutti warra akkasiisantu mataa isaa keessa jira. Dr. Abiyyi Oromoon mataa isaa keessa hin jiru. Dr. Abiyyi galma hirribaallee yeroo ka'u mataa isaa keessa wanti itti qillisu internal voice jettiin faranjiin. Keessa isaati mataa keessaa kan itti qillisu kan yeroo hundumaa yoo inni tarkaanfii tokko gama Oromootiin fudhadha jedhuun kana gochuu hin dandeettu. Kana gochuudhaaf immoo ati ana akka kiyyaa miti jechaadha. Akka Minilik jabaa miti jechaadha. Akka Haayile Sillaasee jabaa miti jechaadha. Akka Mallas jabaa miti jechaadha. Akka Mangistuu jabaa miti jechaadha kan jedhu kun mataa isaa keessa qillisu. Maaliif? Jireenya isaa keessatti namooti kanneen gooftaadha jedhaa ilaalaa waan guddateef. Namni guutuun namni jabaa jedhee namni inni ilaalu warra kana jecha. Amma inni isaan tahuu yaalaa. Jabaadha. A full person ilma namaa humanity nama guutuudha jedhee kan inni itti ilaalu yoo ilma namaa ajjeese yoo ilma namaa baqachiise yoo ilma namaa gargar diige. Mootummaan Itoophiyaa akkuma beektu Oromoo gargar diiguudhaan beekamu Dr. Abiyyi hojiinsaa guutuun Oromummaadhaan ala bahee Oromoo gargar diigu, Oromoo wal jibbisiisu, Oromiyaa balleessu, afaan Oromoo tuffachuu, afaan Oromoo afaan naannoo garagaraatti addaan qoodu, Oromoo kan ammoo gosa gosaan addaan naannoo adda addaatti gargar hiree bulchuu kun tooftaa namoota gurguddaa inni jedhee yaaduu san keessaa madde waan ta'eef dura Oromoon kan hubachuu qaba. Bakka fedhe haa jiraatu. Jimma haa jiraatu, Baale haa jiraatu, Arsii haa jiraatu, Harargee haa jiraatu, Wallagga haa jiraatu, Walloo haa jiraatu. Oromoon hundi Dr. Abiyyi is not part of us. Maaliif qaamaanuu Oromoo otoo ta'ee surrii yaadduun isaa teennaa miti kan jedhu beekuu qaban. Dura ilmi namaa qaamaan irraa dhalateef uummata tokko hin ta'u. People are socialized. Culture kan aadaa kana ni guddifatan. Isa keessa wanni jiru immoo amaarummaa waan ta'eef. Maybe amaarallee ta'uu danda'a. I'm not sure. Namni gariin cinaadhaan amaara waan jedhuuf. Yooma amaarayyuu ta'uu baate garuu mataa isaa keessa kan jiru gooftaan isaa Minilikii fi Haayile Sillaaseedhaa fi warra san waan ta'eef gooftolii isaa kana fakkaachuudhaaf duratti Dr. Hinsermuun warri diktaatoroota hundumtuu katabra irraa hin baratanii jedhe. In baratanii otoo hin tahin namoota gurguddaadha jedhanii isaan yaadantu isaan san. Isaan san tahuu barbaadan yoo mara. So that is the problem. Isa tahuu waan yaalaa jiruuf rakkoo Oromoo Dr. Abiyyi furuu hin danda'u. Kanaafuu uummanni Oromoo rakkoo kana sirriitti hubatee furmaanni isaa akkuma gaafa TPLF akkuma gaafa wayyaane akkuma gaafa mootota biraa ofirraa buusuudhaaf qabsaa'ee waliin ka'ee mootummaa Dr. Abiyyi ofirraa gaggeessu achi filannoo biraan qabu. Warri mormitoota, warri dorgomtoota meeshaan takkittiin isaan qaban deeggarsa uummataa isaanii qofa. Meeshaan takkittiin isaan qaban kan mootummaa kan ittiin dhiibuu danda'an seera kan jenne seeratti hin bulu. Humna waraanaa kan jenne humna waraanaa hin qaban. Loojika kan jenne loojika ittiin amanu. Kanaafuu wanni isaan gochuun meeshaan takkittii isaan qaban humna uummataati. Humna uummataa ammoo of bira dhaabuudhaaf rakkoo mootummaa kanaa qulqulleessanii himuu danda'u isaan irra jira. Yoo san himuu hin dandeenye ta'e uummannis isaan tuffata. Mootummachis isaan tuffachiisuu irratti dalagaa. Yoo tuffatan ammoo jireenyi isaanii mannidhaas laafaadha jechaadha. Gaafa tuffataman abbaa barbaade walitti qabee hidhuu danda'a. Kanaaf daddafanii hatattamaan uummata isaaniitti dubbii jirtu rakkoo jirtu himanii uummanni keenya qabsoo isaatti akkuma gaafa wayyaanee san deebi'ee dargaggeessii Oromoodha. Qabsootti yoon seenan it's just meaningless. Jiraanni isaaniillee hiikaan qabu. Biyyattiin illee uummanni illee waliigalattuu rakkootti deemaa jira. Kanatu natti mul'atan. So rakkoon guddaan Dr. Abiyyi rakkoo ta'uu hubachuu warri jaarmoota siyaasaas qulqulleessanii uummata malee meeshaa biroo akka hin qabne hubatanii Abiyyiin irraa waa eeggachuu filannoo waa jijjiirra jedhanii sana eeggachuu otoo hin ta'in uummata kakaasuun qabsootti deemuu qabu kana kanatti mul'atu gama furmaataatti fayyadamu. Tola hedduu galatoomaa Obbo Jamaal Dr. Hinsermu erga hordoftoota keenyaa maree harargee keessan irraati akkasiin barnoota argattan abdii guddaatiin qaba. Yeroo biraa walitti deebinee obboloota wajjin akka mari'annuus abdiin qaba jedhee yaada. Nagaa Waaqayyoon bulaa maree nuti amma waliin qabnu asuma irratti goolabna. Galatoomaan isin jedha obboloota akkam. Galatoomaa.